Akkam nagaa jirtu kabajamoo fi jaallatamoo maatii chaanalii kana laayikii fi sheerii gochuudhaan waan na jajjabeessaniif hedduu galatooma. Kanneen chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo chaanaliin kun waa'ee fayyaa daa'immanii, guddina daa'immanii fi sirna nyaataa daa'immanii barsiisa. Kan qopheessee dhiyeessu ana Dr. Abarraa Olaaniiti. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii fayyaa yaala ijoolleef daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayibii fi laayikii gochuun dagatinaa. Barnoota nama qabadhee jiru faayidaa fi miidhaa aannan loonii daa'immaniif qabu jedhu. Faayidaa fi miidhaa aannan loonii daa'immaniif qabu jedhu. Kanaan dura barnoota gabaabduu tokko kan miidhaa aannan loonii qofa irratti xiyyeeffate dalageen ture. Haa ta'u malee maatii hedduu biratti gaaffii waan kaaseef faayidaa fi miidhaa isaas lamaan isaas bakka tokkotti hojjechuuf qopheessee jira. Hanga dhumaatti hordofaa. Nyaata keessaa yeroo umuriin namaa yookaan yeroo umuriin dhala namaa dabalaa deemu kan qaama namaaf barbaachisaa deemu keessaa inni tokko aannan looniidha. Daa'immaniif yeroo daa'imman xiqqoof kan waggaa tokko gadi hin barbaachisu. Haa ta'u malee yeroo namni dabalaa deemu gaafa namni dulloomullee baay'ee barbaadamaa deema jechuudha qaama keenyaaf aannan loonii. Kanaafuu nyaata keessaa yeroo umuriin dhala namaa dabalaa deemu kan qaama namaaf barbaachisaa ta'uun isaa dabalaa deemuu fi kan nuti fudhachuu qabnu keessaa tokko aannan looniidha jechuudha. Aannan loonii daa'imman waggaa lamaa boodaaf qofuma isaallee nyaata guutuudha. Daa'imman umuriin isaanii waggaa lamaa ol ta'aniif aannan loonii qofuma isaa nyaata guutuudha. Kanaaf nama waggaa lamaa oliif daa'imman waggaa lamaa olii yeroo jennu nama guddaas dabalateeti. Nama waggaa lamaa oliif the complete food jedhamuun beekama jechuudha aannan loonii. The complete food kan inni jedhame sababa qaba. Sababni isaas pirootinii gahaa qaba, akkasumas kaarboohayidireetii gahaa qaba, akkasumas immoo faatii qaba yookaan cooma qaba jechuudha. Hanga madaalamaa ta'e. Kanaafuu nyaata gosa hundaa of keessatti qaba jechuudha kan daa'imaaf dhala namaaf barbaachisu. Akkasumas immoo vaayitaaminootaa fi elementoota adda addaa qaba. Kanaafuu qofuma isaallee the complete food jedhama jechuudha. Kan complete food taasises waan hundumaa waan qabuuf nyaatawwan tokko tokko kaarboohayidireetii qofa kan qaban jiru. Tokko tokko immoo caalmaan pirootinii qofa kan qaban jiru. Haa ta'u malee aannan loonii waan hedduu waan qabuuf the complete food jedhamuun beekama jechuudha. Aannan loonii faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa kanneen gurguddoon ni jalqabaa. Aannan loonii hanga pootaasiyeemii fi kaalshiyeemii hedduu waan qabuuf jabina lafee fi jabina ilkaanii cimsuuf ni fayyada. Kaalshiyeemii fi pootaasiyeemiin jabina lafee fi jabina ilkaanii cimsuuf ni fayyadu jechuudha. Kana jechuun kan lamaan qofaaf fayyadu jechuu osoo hin ta'in keessumatti kanaaf fayyadu. Haa ta'u malee kaalshiyeemii fi pootaasiyeemiin qaama keenya keessatti seelota biratti yeroo hedduu dalagaa hedduu hojjetu. Akkasumas immoo aannan loonii vaayitaamin A dursa qophaa'e yookaan pirifoormid vaayitaamin A yookaan reetinool kan jedhamu hedduu waan qabuuf fayyummaa ijaaf akkasumas ittisoo qaamaa cimsuu fi kan kana fakkaatuuf hedduu fayyada. Hanga vaayitaamin A hedduu qaba jechuudha. Akkasumas immoo keemikaala kooliin jedhamu hedduu waan qabuuf akka wanti kun wanta asetaayil kooliin jedhamu. Asetaayil kooliin jechuun niwurootiraansmiitarii kan ta'edha. Wanta narvii tokko narvii biraatti ergaa dabarsu kan asetaayil kooliin jedhamu. Akka oomishamu waan taasisuuf dalagaa narvii qaama keenya keessaa cimsuuf ni fayyada jechuudha. Daa'imman dabalatee. Akkasumas immoo walumaa galatti pirootinii, kaarboohayidireetii fi coomni aannan loonii keessa jiru hedduu waan ta'eef guddina qaamaaf, fayyummaa qaama keenyaaf akkasumas immoo cimina qaamaaf sammuu fi hedduu fayyada jechuudha aannan loonii. Kun kan jechaa jirru kan umurii waggaa lamaa oliiti jechuudha. Kana malees vaayitaaminoota akka vaayitaamin A, B12, raayibooflaviin akkasumas immoo ziinkii hedduu waan qabuuf wantoonni kun egaa qaama dhala namaa keessatti waan barbaachisoo ta'aniif wantoota kana aannan loonii irraa argachuun ni danda'ama jechuudha. Aannan loonii daqiiqaa 3 oliif danfisuun sirrii miti. Maaliif akka wantoota barbaachisoo achi keessa jiran kanneen ho'inaan dhabamsifaman jiru kanneen yeroo hedduu danfisaa turre kan nuti dhabaa deemu. Kanaaf aannan loonii daqiiqaa 3 ol danfisuu hin qabnu jechuudha. Daqiiqaa 3 oliif danfisnaan wantoota hedduu keessaa waan dhabnuuf aannan loonii daqiiqaa 2 yookaan daqiiqaa 3 qofa danfisnee itti fayyadamuu dandeenya. Umurii ji'a 6 eegalee jechuun daa'imni erga umurii ji'a 6 guute eegalee aannan loonii wantoota biroo yookaan nyaatota biroo waliin makamee akka nyaata dabalataatti daa'immaniif ooluu ni danda'a. Akka nyaata dabalataatti nyaata biraa waliin makamee yookaan waliin qophaa'ee kennuu ni danda'ama jechuudha. Haa ta'u malee hanga umuriin daa'immanii waggaa tokko guututti aannan loonii akka jirutti yookaan wool kaawoo milk kan jedhamu akkuma jirutti dhugsiisuun dhibee adda addaaf isaan saaxiluu danda'a.
ifa taasisuu fi ji'a ja'a eegalee hanga waggaa tokkotti nyaata adda addaatti makamee aannan loonii daa'immaniif ooluu danda'a yeroo nyaata adda addaa qopheessinu. Haa ta'u malee qofaasaa kennamuuf hin qabu jechuudha. Yoo qofaasaa daa'imman umuriin isaanii ji'a ja'a hanga waggaa tokkoof kenname maaltu dhufaa dhibee adda addaa keessaa inni jalqaban hir'ina dhiigaa yookaan hanqina dhiigaa seenamudha. Hir'ina dhiigaa fida. Akkamiin hir'ina dhiigaa fidaa jennee ilaalle inni jalqabaa aannan loonii elementii ayireenii jedhamu kan gosa dhiiga seelii diimaa oomishuuf gargaaru hanga umurii kanaatti daa'imman kan barbaachisu hin qabu. Ayireenii gahaa hin qabu jechuudha aannan loonii. Hanga daa'imni guyyaa guyyaatti barbaadu kennuufi. Kanaaf daa'imman waggaa tokkoo gadiif aannan loonii guutummaa isaatti qofuma isaa kennuuf hin qabnu jechuudha. Akkasumas daa'imman umurii waggaa tokkoo gadi aannan loonii dhugan keessaa persentaan 40 yeroo xiqqoo marrummaan isaanii irraa dhiiga yookaan occult bleeding qabu jechuudha. Ijaan hin agarru malee bobbaa isaanii keessa dhiigni jira. Aannan loonii dhugu taanaan daa'imman waggaa tokkoo gadi persentaan 40 daa'ima 10 keessa daa'imni 4 aannan loonii kan dhugan keessa daa'imni 4 bobbaa isaanii keessa dhiigni ijaan hin mul'anne jira jechuudha yookaan occult bleeding qabu. Occult bleeding kun laaboraatoorii mul'ata. Kun immoo maal godha? Akka daa'imni hir'ina dhiiga godhatu taasisa jechuudha. Kana malees immoo aannan loonii elementii kaalsheemii hedduu qaba. Elementiin kaalsheemii kun immoo maal godha? Akka garaachi daa'immanii yookaan marrummaan daa'immanii ayireenii ofitti hin fudhanne godha. Kanaaf tokko ayireenii gahaa hin qabu. Lammaffaa kaalsheemii hedduu waan qabuuf aannan loonii kaalsheemiin kun immoo akka ayireenii absorb ta'uu hin taasisu hin dhorka. Sadaffaa immoo akka garaachi isaanii yookaan marrummaan isaanii xiqqoo dhiigu taasisuun hanqina dhiigaa akka dhufu taasisa jechuudha. Aannan loonii guutummaa isaa yookaan akka jirutti yoo daa'imman dhugsisne daa'imman waggaa tokkoo gadi. Haa ta'u malee daa'imman waggaa tokko hanga waggaa lamaa gidduuf kennuu ni dandeenya. Daa'imman waggaa tokko oliif. Kanneen waggaa tokko hanga waggaa lamaa gidduu jiraniif aannan loonii kennuu ni dandeenya. Waggaa tokko umuriin waggaa tokko ol taanaan jechuudha. Haa ta'u malee hanga waggaa lamaatti wantoota beekuu qabna. Ni jalqabaa daa'imman waggaa tokko hanga waggaa lamaa gidduu ta'aniif guyyaatti miiliiliitira 700 ol osoo hin ta'e gaariidha. Yookaan 3/4 liitira tokko jechuudha guyyaatti yookaan sa'a 24 keessatti ml 700 ol kennuu qabna. Lammaffaa immoo yeroo kennuuyyuu maal gochuu qabna? Harka tokko bishaanitti daballee harka lama immoo aannan goone walitti maknee danfisuu qabna waliin. Pirootiiniin achi keessa jira jechuudha. Pirootiinii kaawwa milkii koolaayitis kan fidu akka marrummaan daa'immanii dhiigu kan taasisu aannan loonii keessa waan jiruuf aannan pirootiinii sana balleessuuf maal goona? Bishaan siinii tokko aannan siinii lama waliin maknee waliin danfisna. Yookaan aannan burcuqqoo lama bishaan burcuqqoo tokkotti maknee waliin danfisnee pirootiiniin sun akka dhabamsiisu taasisne garaachi isaanii hin miidhamu jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti daa'imman waggaa tokkoo gadiif aannan loonii kennuun gaarii miti. Lammaffaa kanneen waggaa tokko hanga waggaa lamaa ta'aniif guyyaatti ml 700 caaluu hin qabu. Akkasumas immoo amma ta'e bishaan itti dabaluu qabna jechuudha. Amma ta'e bishaan itti dabalee waliin danfisuu qabna. Harka tokko bishaan harka lama aannan goone. Waggaa lamaa oliif immoo rakkoo hin qabu jechuudha. Lakkoofsa sin barbaachisu sirriitti dhuguu danda'u daa'imman. Faayidaas hedduu qaba. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.